Yoo yaa nagaa fi jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu hordoftoota koo ani nagaa kooti. Anaa dhufu baga nagaa dhuftan isiniin jechuun barbaade. Walirraa bannee jirra miti alana viidiyoo kana walirraa wallaalle iyyuu amma. Dhugaa rabbii baay'ee dagadhe jechuudha. Akkam jirtan nagaa keessanii bakka jirtanitti nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Baga nagaa dhuftanii warri chaanaalii kanaaf haraa taatan subscribe gochuun, like gochuun, comment gochuun. Indagaatiina har'amoo viidiyoo ajaa'ibaa tokko isinii dhufee jira. Viidiyoo anaan naquunname jechuudha. Maaliif jennaani jireenya keenya keessatti waan tokko anaan gaafa naquunname chaalenjiidha. Inni anaan quunname kun immoo namoota biraatiif immoo barnoota guddaa akka ta'u abdii guddaan qaba. Sababni isaayyuu qorumsi gaafa namatti dhufu waan lamaa namatti dhufa. Tokko nama fayyaduu fi tokko nama miidhuufi. Namni sammuu qabu jireenya isaa keessatti wanta isatti dhufe chaalenjii isatti dhufe irraa barnoota guddaa argata. Akkasumallee namootaaf illee barnoota ta'a jedhee kan yaadu dabarsaafi. Garuu immoo namni tokko gaafa chaalenjii yookaan rakkinni tokko isatti dhufu maaf ta'e jedhee yeroo gaaffii of gaafatu jiraani. Sun immoo ofitti amanamummaa dhabuudha. Qorumsi maamnatti dhufe jettee hin aarta yoo ta'e qorumsi maamnatti dhufe jettee jireenya kee keessatti murteessita waan biraa irratti yaadda yoo ta'e. Inni kun self confidence dhabuu keenyadha jechuudha. Ofitti amanamummaa mataa keenyaa dhabuudha. Kanaaf dachee kanarratti wanti hundumtuu hin ta'aa hin badaa. Eenyumtuu ilmi namaa waan tokko hin dhaabbatu. Jireenyi ilma namaa distaansii miti. Gaafa isiniin jedhu jireenyi ilma namaa dhaabbataa miti. Sababni isaayyuu har'a ol ka'anii boru gad deebi'uu jira, argachuu jira, dhabuu jira, gammachuu jira, gadda jira. Egaa biyya lafaa kana keessatti chaalenjii hedduutu jiraani. Garuu immoo chaalenjicha keessa darbuuf immoo abbaan sun reedii ta'uu qabaani. Namni suni nama qophaa'aa ta'uu irra jiraatan jechuudha. Innaa maal isinii jechuu barbaade seetanii egaa yuutuubii kanarratti gatii guddaa kanfaleera. I think akka kootti gatii guddaatti kanfaleera ani. Maaliif jennaani yuutuubii kana hojjechuuni hin beektuuni as keessatti mana namaa keessa teenyee ija namaa laalaa bilbila dhoskaa dhokachaa dhugaa dubbachuuf waa hedduudha. Amma fakkeenyaaf warroonni Itoophiyaa keessa taa'anii chaanaalii tokko hojjetanii dhugaa rabbii isiniin jedha firii taayimii argatanii kan isaan hojjetan. Nuti garuu viidiyoo kana waliif ilaaluuf dhoskaadhaan waa meeqa gochaadha kan nuti hojjennu jechuudha. Egaa haa ta'u malee wanti kamiyyuu chaalenjii hin dhabu. Chaalenjii dhufu sun immoo irraa akka baratu si taasisan. Maaliif isa boruuf taaniif akka irraa of eeggannoo guddaa taasiftu si gaafa taasisaa jechuudha. Kanaaf maal isinii jechuu barbaade jetanii chaanaaliin koo hin cufameeni. Gaafa isiniin jedhu Google AdSense hin cufameeni closed ta'e. Sun immoo sababa maaliif closed kan inni ta'e kan jedhu waan tokko isinitti himuuf dhufe jechuudhaani. Maaliif obbolo tokko warri keessattuu ijoollee wajjin hojjechaa jirru dhugaa isiniin jedha akka isin of eeggannoo guddaa gootan abdii guddaan qaba. Akka isin of eeggannoo gootan hin barbaada jechuudha. Sababni isaayyuu chaanaaliin isaatii ammaa kanatti chaanaalii xixiqqoo mitiiti. Chaanaalii waggaa 7-8 taa'ee chaanaalii namoota hedduutu closed ta'aa jira. Sun immoo sababa maaliitiif kan ta'e kanallee waan tokko isinitti himuun barbaada jechuudha. Innaa chaanaaliin kun Google AdSense yeroo baay'ee closed kan ta'uu fi wantoota sadii irratti hundaa'eetidha. Keessattuu ijoolleen nuti mana namaa teenyee guruuppii hiinee waliif ilaallu kun infekshinii guddaa uumee jira jechuudha. YouTube'n isarratti infekshinii guddaa uumee jira. Sababni isaayyuu view dheessaa akka dhufee YouTube'n in sakatta'anii. Fakkeenyaaf anama view tokko gaafa argadhe viewun 2,000 tokko gaafa argadhe viewun sun akkamitti akka dhufe viewun sun hin bitame moo nama distaansii kaleessa eengada naa laalutu har'as naa laale moo namoota biraatu naa laale moo achi analyze jalatti footogiraafiin hin jiraani achi jalatti kan inni seenee ilaalu jechuudha. Warroonni gareedhaan walii ilaalu keessattuu wanti ani isiniin jedhu tokko gareen tokko jiraani. Garee nuti fakkeenyaaf garee qabnaani. Gareen suni akkaawuntii feekiitiin kan nuti walii ilaallu jechuudha. Akkaawuntii feekii suni fakkeenya namni tokko bilbila tokkorraa 5-6 ol yoo qabaate akkaawuntii feekii suni yoo deddeebiftee ilaalte
chaanaaliin kee hin qabamaanii hin sakatta'amaanii fakkeenya har'a eenyutu si ilaale boru eenyutu si ilaale kan jedhu sakatta'amaanii jechuudha tokko kana. Invalid tiraafikiidha wantichi akka tiraafikiitti qabamee jechuudha tokko kanadha. Inni lammaffaan immoo namoonni gaafa viidiyoo nu ilaalanii yookaan nutis gaafa viidiyoo namaaf ilaallu fakkeenyaaf gaafa viidiyoo namni nu ilaalu yuutuubiin seera mataasaa qaba. Nuti amma viidiyoo akka feetetti viidiyoo kwaalitii qabus ta'e akka feetetti viidiyoo tokko yoo dalagne viidiyoo sun dalaguun keenya gatii hin qabu. Garuu kan gatii qabu yoo viidiyoon keenya sun ilaalame beeskifni isaan dabarsan sun isaaniifis gatii argata. Gaafa sun nuu kanfalaani. Baay'ee namoota amma gaafa viidiyoo keenya ilaalanii viidiyoon keenya gaafa itti dhufu beeskisa dabarsanii viidiyoo qofa ilaalu. Inni kunillee miidhaa guddaa chaanaalii namaa irratti qaba. Isinii galee kunillee miidhaa guddaa chaanaalii namaa irratti qaba jechuudha. Sababni isaa fakkeenya gaafa namni tokko si ilaalu beeskisa dabarsuun namarra hin jiraatu. Gaafa beeskisa dabarsanii chaanaalii kee irratti infekshinii guddaa uumaani. Chaanaalii homaan godhu Google AdSense kan inni miidhuuni. Maaliif dhaabbanni Google AdSense fi dhaabbanni chaanaalii garaagarummaa akka qabu beeka. Maaliif waliin argan isaan. Isinii galee chaanaaliin dhaabbata mataasaa qaba. Google AdSense dhaabbata mataasaa qaba jechuudha. Kanaaf kunillee infekshinii guddaa qaba jechuudha YouTube namaarratti. Inni sadaffaa nuti amma baay'inaan ani fakkeenyaaf yeroo duraa viidiyoo mataa koo dalagaan ture. Haa ta'u malee egaa haala yeroo dhabuurraan kan ka'e haala tokko tokkorraan kan ka'e akka kaleessa yeroo jalqaba hojjedhu sunis hojjechuun nan dadhabe dhugaa rabbii isiniin jedha. Maaliif ani amma bilbila ilaaluun baay'ee natti ulfaatee jira jechuudha. Deebi'eemu mana daa'imaa sila jiruuf akka garaa kootti akka kaleessa engadaa sun hojjechuun dadhabe. Sababni isaa kaleessa engadaa mucaa raffisee daa'imni xiqqoo waan ta'eef bakka kana yoo hin ciibse bakkuma sun ciisaanii. Isinii galee nan dalagaanii jechuudha hamma dandeettii koo. Har'a garuu mucaan akka kaleessa engadaa sun naaf ta'uu dide. Saatii isaan mana jiranitti viidiyoo tokko hojjechuun anaaf ulfaataadha. Saatii isaan manaa deemanitti immoo mucaan irribaa ka'ee jennaan iddoo tokkoon taa'uuni deemii jammaree waan jiruuf jechuudha. Agartanii kaleessa akkasumas hojjedhe har'a garuu viidiyoo abba sagalii walitti fuudhuun jammare. TikTok irraa dhaqeen fuudha, Facebook irraa dhaqeen fuudha, bakka argadhee dhaqeen fuudhaan. Isinii galee inni immoo chaanaalii fakkeenyaaf namni tokko kontentii tokko irratti jammare jennaan kontentiin sun itti fufuu qabda malee kontentii biraa fuutee keessa gashuun hin barbaachisu. Inni kun chaanaalii kee irratti miidhaa guddaa fidaani yookiin Google AdSense kee irratti miidhaa guddaa fida. Fakkeenyaaf kaleessa viidiyoo tokko ofii koo viidiyoo bahee hojjechaa ture har'a immoo Facebook irraas ta'e TikTok irraas ta'e fuudhee peejii biraa maxxansa yoo ta'e inni kunillee miidhaa guddaa chaanaalii namaa irratti fidaani jechuudha. Ana wantoota kana sadanii kan chaanaalii keenya dadhabsiisaa jiru. Isinii galee kanaaf dhugaa rabbii isiniin jedha ijoollee wajjin hojjechaa jirru akka isin of eeggannoo guddaa gootan isiniin jechuun barbaada. Sababni isaa keessattuu warri garee keenya garee fayyadamnu garee keessatti of eeggannoo guddaa akka isin gootan hin barbaada. Akkasuma immoo fakkeenya gaafa viidiyoo tokko namaa ilaaltanii viidiyoo namaaf ilaaluun keessattuu warri garee waliif hojjechuun keenya wal jala fiiguun keenya waaqayyo irraati arganna gatii keenya. Isinii galee yoo ani gaarii hojjedhe gaarii manaaf ta'ani. Kanaaf hamma danda'amaa ta'e daqiiqaan gabaabbatee beeskisa irra wal jalaa hin darbina tokko isiniin jedha. Akkasuma immoo warroonni immoo kaleessa eengada viidiyoo baatanii hojjechaa turtanii kanaan boodatti yoo waaqayyo jedhe wanta ati guddachuu dadhabduuf hin jiru. Kanaan boodatti Facebook, TikTok irraa fuutanii otoo irratti maxxansuu baattanii akka kootti natti tolaani viidiyoo mataa keessaniin achuma Facebook fi TikTok irraa ilaaltanii suura tokko fuutanii irratti hojjedhaallee malee guutummaan guututti fiddanii irratti maxxansiina. Sababni isaa chaanaalii keessan miidhaa daraa keessan isiniin jechuun barbaada. Maaliif akkamitti akka dadhabnee finnu kanaafuu wanti ani isiniin jedhu kanumadha.
maaliif dhugaa hedduu tokko baay'ee natti dhagahameen sababni isaayyuu egaa yoo waaqayyo jedhe deebi'uu danda'a tarii immoo deebi'uu dhiisuu danda'a I don't know isa kana waaqayyotu beeka malee kanaaf maal jedha seetanii oromoon baalxiin harkaa qaban warqii caalaa jedha kanaaf har'a borosoo gaabbii keessa hin galiini har'a jabaadhaa hojjedhaa isiniin jechuun barbaada of eeggannoo cimaa immoo taasisaa kanaachuun wanta isiniin jedhu tokko hin qabu sababni isaayyuu hedduu tokko hin gadde dhugaa waaqayyoo isiniin jedha maamleen koo baay'ee na bu'e garuu amma fedhes yoo ta'e ammallee yoo waaqayyo jedhe deebi'uu danda'a anis immoo abdiin kutu nan eegaa kanaaf akka kana isiniin jechuun barbaada maaliif jennaan hedduu ulfaataanii irriba itti dhabne jecha meeqa itti dandeenye amma mee garee kana keessatti waa meeqatu akka jiru beektanii irriba keenya yookaan irriba keenya arganne dhugaa aarsaa anamma dhugaa rabbii isiniin jedha yuutuubii kanatti aarsaa guddaa kan faleera aarsaa guddaa amma kana hin jedhamne jechuudha sababni isaayyuu humna kootii olitti itti kaffaleera maallaqa kootiin illee taanaan humna kootiin illee taanaan bakka ofirra ilaalaa asiif achi jechaa waa meeqa itti ta'ee jechuudha inshaallah yoo waaqayyo jedhe waaqayyo beeka hunduma isaayyuu deebi'uu danda'a abdiin qaba hin deebi'a jedhee sananii iyyadheera inni akka kana isinii jechuun barbaada obboleeta koo of eeggannoo cimaa akka isin taasiftan isinii jechuun barbaada warri immoo akka keenyaa garee feekii jettanii feekiidhaan waliif hirmaachaa jirtan please har'aa kaasaa dhaabaa isinii jechuun barbaada hin barbaachisu bakka gareen feekii baminim taammir hin barbaachisu waan hunduma caalaa hin barbaachisu garee feekii hin barbaachisu kanaaf viidiyoon koo har'aa kana fakkaata nagaan turaa